Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhageeffattoota keenya. Oduu fi odeeffannoo saffisaan akka addunyaatii fi biyyaatti jiru bifa maxxansaan yookiin barreeffamaan argachuuf toora telegiraamii Ardii Miidiyaa Neetwoork jooyin godha. Akkasuma toora chaanaal yuutuubii keenyas sabiskiraayib, laayik, sheerii fi mallattoo bilbilaa cuqaasaa dabalataan taaktookis mallattoo pilaasii tuquudhaan maatii keenya ta'a. Gabaabumatti pilaatfoormii kanneen akka feesbuukii, X yookiin Tiwiiterii, Telegiraamii fi yuutuubiin nu hordofuu dandeessu. Harka fuunee nageenyi badhaadhaa daawwattootaa fi dhageeffattoota keenya oduu addunyaa maddeen amanamoo irraa kanneen akka Hindus Time, Aljazeeraa, Reuters, Al Arabiyaa irraa argannee gulaallee dhiyaannee jirra. Nu duukaa turtii gaarii. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Biyyoonni galoo galaana naannoo qilleensa Iraan irratti fayyadamuu hayyamuu hin qaban jedhan qondaalli Iraan. Masrii, Somaaliyaa fi Eertiraan dhimma mootummaan gaanfa Afrikaa keessa jiru kamiyyuu keessa akka hin seenne akkasumas naannoo jeequmsa kanaa keessatti nagaa buusuuf tumsa akka taasisan waadaa galaniiru. Israa'el gaazexeessitoota Gaazaa irratti duultee magaalaa guddoo Libaanos irratti boombii darbuu eegalte. Obboleettiin Haarikeen Miiltoon yoo xiqqaate namoonni 4 Filooriidaatti ajjeefaman. Biyyoonni galoo galaana naannoo qilleensa Iraan irratti fayyadamuu hayyamuu hin qaban jedhan qondaalli Iraan. Iraan biyyoonni galoo galaanaa haleellaadhaaf naannoo qilleensaa akka hin fayyadamne akeekkachiifte. Ministeerri dhimma alaa Iraan Arkiiki mariidhaaf galoo galaanaa daawwatan biyyoonni galoo galaanaa Iraan gidduu galeessa akka hin taane mirkaneessaniiru. Oomishoonni boba'aa galoo galaanaa yoo haleelaan uumame oomisha isaanii ol kaasuun qaama marii miti. Teheraan biyyoota Arabaa galoo galaanaatti naannoo qilleensaa yookiin buufata waraanaa isaanii Iraan irratti fayyadamuu yoo hayyaman fudhatama hin qabu jetteetti. Tarkaanfiin akkanaa kamiyyuu deebii akka argatu akeekkachiifte jedhan qondaalli olaanaa Iraan. Qondaalli kun akkasumas yoo dhaabbileen anniisaa Iraan Israa'eliin rukutaman gabaa boba'aa madaaluuf tarkaanfiin biyyoonni galoo galaanaa fudhatan kamiyyuu qaama marii hanga ammaatti taasifamaa jiru akka hin taane dubbataniiru. Yaadni kun kan kenname yeroo ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Arkaakii kibxata darbee Suudi Arabiyaa fi Qatar dabalatee biyyoota galoo galaana biroo daawwachuun mariidhaaf yeroo jiranitti haleellaa misaa'ilaa Iraan torbaan darbee raawwatteef Israa'el haaloo bahuu dandeessi jedhu irratti yaaddoon guddachaa dhufeera. Beeksisa itti fufuuf garagalchii beeksisa kanaa gabaasa isaaniis torbaan darbee konfiraansii Eeshiyaa Qatar keessatti geggeeffamee cinatti Iraanii fi magaalota gurguddoo Arabaa galoo galaanaa gidduutti taasifamee hordofu yoo ta'u, yeroo biyyoonni galoo galaanaa waldhabdee Teheraanii fi Israa'el gidduu jiru kamiyyuu keessatti Iraan giddu galeessa akka hin taane mirkaneessuuf yaalan. Iraan tarkaanfiin biyyoonni galoo galaanaa Paarshiyaa tokko Teheraan irratti fudhattu kamiyyuu karaa itti fayyadama naannoo qilleensaatiinis ta'ee buufata waraanaatiin Teheraan akka tarkaanfii garee guutuun fudhatteetti akka ilaalamu ifa gooteetti. Teheraanis deebii kanaan deebii kenniti jechuun lammii Iraan olaanaan kun qondaalli Rootersiif himaniiru.
Masrii, Somaaliyaa fi Eertiraan walga'ii gaanfa Afrikaatti nagaa buusuuf dhaadatan. Masrii, Somaaliyaa fi Eertiraan dhimma mootummaan gaanfa Afrikaa keessa jiru kamiyyuu keessa akka hin seenne akkasumas naannoo jeequmsa kanaa keessatti nagaa buusuuf tumsa akka taasisan waadaa galaniiru. Pirezidaantii Masrii Abdel Fattah al-Siisii kamisaa kaleessa Asmaraa kan seenan yoo ta'u, pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed kan roobii galgala dhufan waliin wal argan jechuun ministeerri odeeffannoo Eertiraa maxxansa Eksii zeebatti maxxansan akka ibsaa waloo baasan. Hooggantoonni sadan waraana biyya keessaa Suudaan haala Somaaliyaa fincila shororkeessummaa Al-Shabaab irratti qabsooftu dabalataan tumsa nageenya galaana diimaa fi mala hariiroo dippiloomaasii dabaluu danda'u. Soomaaliyaan tattaaffii Eertiraa fi Masriin tasgabbii deeggaruu fi mootummaa Soomaaliyaa cimsuuf taasisaa jiran kan simattee ta'uu ibsi kun hooggantoonni sadan koree waloo ministeerota dhimma alaa hundeessuun tumsa tarsiimoo dagaagsuuf waliigaluu isaanii ibseera. Dubbi himaan kun kamisa darbee akka jedhanitti daawwannaan Pirezidaantiin Al-Siisiin kun affeerraa pirezidaantiin Afawarqii irraa kan ka'e yoo ta'u, haala yeroo gaanfa Afrikaa fi akkaataa nagaa fi tasgabbii itti fidan irratti mari'achuu bira darbee dameelee hedduu keessatti hariiroo biyyoota lamaanii gidduu guddisuuf mala adda addaa qorataa gara isaatti. Walgahiin garee sadii kun kan geggeeffame yeroo jeequmsi cimaan gaanfa Afrikaa keessatti uumamee fi waldhabdee dachaa fi falmii daayinaamiksii naannichaa haalaan jijjiiree gidduutti. Daawwannaan Pirezidaantiin Al-Siisii kun kan ta'es erga ministeerri dhimma alaa Masrii Badrii Abdullatiifii fi itti gaafatamaan tajaajila odeeffannoo waliigalaa ishee Abbaas Kaamil adoolessa 14 Asmaraa daawwatanii booda wantoota biroo keessaa nageenya galaana diimaa irratti obbo Afawarqii waliin walgahii taasisaniin booda Masrii fi Itiyoophiyaa gidduutti waldhabdeen kan duraanuu ol aanaa ta'e kan inni lammaffaan laga Biluu Naayilii irratti ijaaruu isheetiin walqabatee ture waliigaltee ittisa Masrii fi Somaaliyaa gidduutti hagayya 14 mallatteessuun booda Kaayiroon erga meeshaa waraanaa 2 Moqadishootti geessuun ishee ordofee cimee jira. Sana booda Masriin hariiroo waraanaa fi hasaasaa dabaluu qorachuuf baatii adoolessaa keessa Eertiraa waliin marii geggeessuu eegalte jechuun garaagaraan ministeera dhimma alaa Masrii duraanii Rakkaa Ahmadii Hassan Zeenaashinaalitti himaniiru. Waliigalteen Somaaliyaa waliin taasifamee fi waliigaltee Eertiraa waliin taasifamuu danda'u qaama tattaaffii Masriin Itiyoophiyaa waliin waldhabdee taasiftuu gaanfa Afrikaa keessatti jaalala argachuuf taasiftuu dabalaa jirudha. Eertiraa fi Itiyoophiyaan hariiroo seenaa keessatti kan guutame yoo ta'u, Inistituutiin nageenyaa Yuunaayitid Isteetsis gabaasa bara 2023 baaseen wal morkii caalaa wal fakkaataa jechuun ibseera. Hariiroon Somaaliyaa Itiyoophiyaa waliin qabdu kan hammaatee Finfinnee fi mootummaa Somaalilaandii naannoo Somaaliyaa bara 1990 irraa eegalee hawwii adda bahuu of keessaa qabdu jidduutti baatii Guraandhalaa mallatteessuun
Itiyoophiyaan Somaalilaandii akka mootummaa walabaa ta'etti beekamtii kennuu isheef jijjiirraa biyya lafaan marfamte kun qarqara galaanaa Somaaliyaa kiiloo meetira 20 argachuun buufata waraanaa ijaaruu fi daldala dabaluun ni danda'ama ture. Tarkaanfiin falmisiisaan kun Moqodishoo gara Kaayirootti akka dhihaattu kan taasise yoo ta'u, ergamni nagaa eegsisuu gamtaa Afrikaa qabsoo itti fufee jiru keessatti Moqodishoo fi dhihaatee erga xumurame booda mootummaan loltoota Itiyoophiyaa Somaaliyaa keessaa buufata kamiyyuu akka ari'uu gorsa nageenya biyyaalessaa Somaaliyaa Hussein Sheikh Ali ji'a Juun keessa yookaan waxabajjii keessa akeekkachiisa akka kennu taasiseera. Fincila Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu Al-Shabaab waliin ergamni nagaa eegsisuu kun baatii waxabajjii keessa kan haaromfame yoo ta'u, yeroo jalqabaatiif Masriin xalayaa yeroo sanatti gamtaa Afrikaaf ergiteen loltoota akka kennitu waadaa akka galte Inistituutiin qorannoo waraanaa ni mul'isa. Hirmaannaan Masriin ergama gamtaa Awurooppaa keessatti qabdu erga bulchiinsi amma mootummaa federaalaa Somaaliyaa bara 2022 aangoo qabatee booda hariiroon Masrii fi Somaaliyaa gidduu jiru guddachaa dhufe kan calaqqisiisu. Masriin Itiyoophiyaa waliin gaanfa Afrikaa keessatti qabdu cimsuuf kan akeeke ta'uu hin oolu kan Inistituuticha gabaasni akka jedhutti Eertiraan bara 1993 Itiyoophiyaa jalaa walaba baatee as Masrii fi Eertiraa hariiroo dippiloomaasii cimaa qabaachaa turaniiru. Dippiloomaasiin Masrii bara 1998 waraana daangaa Itiyoophiyaa fi Eertiraa irratti wal dhabdee ture salphisuuf gahee olaanaa taphachuu isaa tajaajilli odeeffannoo mootummaa Masrii kamisa darbee ibseera. Ergasiis saboonni lamaan dhimma nageenyaa naannoo irratti tumsa kan taasisan yoo ta'u, daldala bal'aa argataniiru. Israa'el gaazexeessitoota Gaazaa irratti duultee magaalaa guddoo Libaanos irratti boombii darbuu eegalte. Waraanni Israa'el garee gaazexeessitoota kaaba Gaazaa Jabaliyatti haleellaa raawwachuun tokko ajjeesee opereetera kaameraa Aljaziiraa Faadii Al-Wahdii morma isaa halaan madaa'ee halkan biraa boombii cimaan Israa'el magaalaa guddoo Libaanosii Beerut keessatti ro'aa kan jiru yoo ta'u, qondaaltonni fayyaa magaalaa kibbaa Wardaaniyee keessatti yoo xiqqaate naannoo 5 du'uu himan. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Israa'el ergama mootummoota gamtoomanii dhukkubsattoota hospitaalota hedduu keessaa baafachuuf gufachiisaa jirti jedhu. Waraanni Israa'el guyyaa 5ffaaf kaaba Gaazaa goolamuu isaa itti fufee jira. Hizbollah akka jedhutti yaaliin isheen kibba biyyattii keessatti lafa qabachuuf gootu waan dhaabbate fakkaate weerara waraana Israa'elii 2 Libaanos keessatti raawwate ofirraa deebisaniiru. Gaazatti haleellaa Israa'el onkololeessa bara 2023 irraa eegalee yoo xiqqaate namoonni 42,010 ajjeefamanii 97,720 madaa'aniiru. Israa'el keessatti haleellaa Hamaasiin onkololeessa 7,2023 geggeeffame yoo xiqqaate namoonni 1,139 kan ajjeefame yoo ta'u, namoonni 200 ol booji'amaniiru. Oduu xumuraatiin obomboleettiin Miilton
daraan lafaa dhufee amma obomboleettii sadarkaa tokkoffaa ta'uu gorsa yeroo dhiyoo giddugala obomboleettii biyyaalessaa Ameerikaa NHC mul'isa. Obomboleettiin kun kibxata galgala obomboleettii sadarkaa sadaffaa ta'ee Filooriidaa kan mudate yoo ta'u, obomboleettii sadarkaa shanaffaa irraa kan ka'e erga booda manneen jireenyaa fi manneen daldalaa miiliyoona 3 ol humna ibsaa malee kan hafe yoo ta'u, yoo xiqqaate namoota 4 ajjeeseera. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Ardii Miidiyaa Neetwoorkii oduun keenya karraaf qabannee kanuma turtii gaarii qabaadha.